في دمنا في دم هذا منما فأبا منما تجارو بكتنتي يوني في إني خاء قافني جولته جولة أرسيتو كله درسي خلوكم سينو ممالي نمبراتي متي مالف جنان نمني توكو يوني في أن ilmaan kiyya ijoolleen tiyya haatee ijoollee tantee qabaltee seerannaa jira. An bakka bu'ummaa isaan qabu. Bakka sanatti akka hawaasni nagaa walitti bu'ee hawaasni harki caalu wal loleef fakkeessuun egaa cubbuudha kun. Dhimma immoo akkas keessaan jiru. Akkas fakkaata. Jaan niitii isaa tumachuu mirga qaba. Niitii isaa erga dubbiitan harargee fi arsii keessaa baasadha. Isaan hawaasa nagaa hawaasa waliin jiraatu hawaasa qaamtu. Injiru harargee farsiin harallee waan dalageefitti gaafa kaasaa mucattiillee ni kafala. Mucattii tana jedhe cha'u yoo jedhee waan isiin barbaaddu mallaqa isii kuch fakkaaya. Kanaan mallee irra deebi'ee jedhaan. Injiru tolti fayyadamee meeshaa miti. Kadhiisee biraa deemuuf tokko kana dhaga'uu qabda. Lamma ammoo nuti hageetu kan jiru harargeen obboleewwan kenna kadiirii fi mucayyoodha kaballole. Nuti yaada kanarratti waan jechuu dandeenyu kadiirii hin jiru. Kadiirii fi jaartii haadha manaa fi abbaan manaa waliin dhabnee barasitti. Sababa hamma ijoolleen lamaan abdiin baaleetii fi haati faaxilleen sababa ammallee bar jarri bultii nagaa wal hubataniiti wal jaalatanii waliin jiranii miireera dogongorri kun tara durallee uumamee jira irratti fakkaata. Atlaastii baatii laman guunne. Baatii laman guunne dura dogongorri wayii uumamee ture. Dogongora uumesan irratti Khadir afaanin jarjara. Okay, jarjaree akka nama tokkotti gowwaadha jennee fudhanne araarri bu'ee dhumate. Deebi'ee ammoo waan kana akka ajandaatti erga kaa'amee ammas dhufe haadha manaa fi abbaan manaa nagaa waliin qaban. Osoo nagaa waliin qabanii ilmoota wanni Dubaayii keessatti hidhaa baatii takkaa hidhamtee viidiyoon jirti. Hidhaa baatii takkaa hidhamtee turte. Achitti galte boolee dhaqee fuudhee mana isaa jirti. Adaadan intala sanii maallaqa gansii erguu ati sibira haateessu tole inni hojiidha yeroon bahu deemutti aboo intala tana waan ifi nyaattan nyaachisa embeelessinaadha jeeti bahuudhaaf gara mana keessaa gara alaa qabbahuudhaaf jira tole erga akkas ta'e ani amma haadha faatetu anuu kanaafitiin nyaadhaa maallaqa harkaan qabu jetteen haati faatedha tole erga akkas ta'e qarshii 300 kana hoodhala masruufa godhadhaa jennaan 300 eenyuuf ga'a jettee haati faatenatti dubbattee viidiyootu jira. Saleen isaa qabaa jira. Taaptaabii godha daqiiqa maqtii wayii fayyadama. Bakka malee jira waan ta'eef sagalee qabaa jira waan ta'eef taaptaabii akka erga sun hundi ta'ee qarshii 300 akkamitti ga'a ishiin jettee irratti dubbannaan masruufa mana keessa dhibbas ta'u kan kennu waan kiyyan kennaa jira jee afaan walitti deddeeffatan erga walitti deddeeffatanii egaa namni aare waan fedhe namni aare immoo shin ta'e namni duraan obsan qabne dubbate aare wanti inni aarsa jette shilleen jechama sanirratti aaree haadha intalaa tuquudha jechuun gaa namni gisee aare ijoolleen akkuma beektu atillee numa fayyadamte jecha akkasii rabbi afaan akkasiillee nu dubbisini intala haadha kana intala akkasii namoonni afaan isaanii adaban qabne inni fayyadaman jechoota akkana kana gaafa inni fayyadamutti walitti dhufan jechaadha jarri lamaan. Waan kana keessatti dogongorri jiru ishiinis himtee viidiyoo waraabame bahee jira iccitiin jiru waan kanaatu waan kan isaa dhufe. Kanuma waan kana immoo akkuma formaatatti addaan bahuu isaanii nama gaddisiisa. Akka danda'ameen haala danda'ameen karaa isin danda'ameen akka namummaatti akka isinirraa qabanii akka sabummaatti akka amantummaatti akka biyyummaatti akka guutuu sun isinirraa anaaf isinirraallee qabanii waan kana furuudhaaf dubbii qabbaneessuun baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Ulfaadhu guddaa galatoome jedha. Anillee asirratti maal jechuudha Ahmad ati gaafa dubbiin cittee dhufte murteedhaaf haasofna. Hanga san hin taanetti garuu namni kamuu wal lola kun waan jiru. Karaarra yoo deemnu lukti keenya lamaan walitti bu'a nama mana tokko keessa waliin jiraatu miti. Hanga murteen cittee isaan biraan dhufnetti immoo nu araara qofa. Dhaabatallee taate itti naafne furtee galatee harkatti hin qabne isii tumachuu mirga qaba. Idii irratti dheengadda dubartii kamtu akkasii arrabsama argitee beektaati. Dhalaa teenna dhalaa arsii taateef cal'iste margee taatee fuula isaa keessa kaballaan daaraa isa gooti jechuudha. Yeroo sanuu carraan kennituuf ture. San bira sanillee uummata arsii maaluma fiddan jedhee arsii guutuu machaal godhee arrabse gaafa kaane ammoo san dhiifamnaan as deebi'ee
akka ta'e sanitti tumee jechuudha. Dogoggora gara isarra waan gaarii haasa'a yoo jettan akka kiyyatti kunina. Ani kanaaf itti aare malee bultii isaa keessa seenu miti. Isatu bultii isaa dhimma biraa keessa galee. Ifama waa silleen beeku arrumoo dhagarra malee waan na beeytullee natti hin fakkaatu. Dhimmi Khadirii fi dhimmi naa fi dhimma haadha manummaa fi abbaa manummaati. Garuu bakka tanatti yoonif inni ka'ee gaafa inni ijoollee teenya ijoollee Arsii tuqellee dursee ka dhukkubseenuma malee nama biraatii miti. Maaliif jennaan namni tokko yoonif an ilmaan kiyya ijoolleen tiyya haatee ijoollee tantee kabaltee seerannaa jira. An bakka bu'ummaa isaan qabu. Bakka sanatti akka hawaasni nagaa walitti bu'ee hawaasni harki caalu wal loleef fakkeessuun egaa cubbuudha kun. Dhimma immoo akkas keessaan jiru. Akkas fakkaata. Caan niitii isaa tumachuu mirga qaba. Niitii isaa dubbii tan Harargee fi Arsii keessaa baasadha. Isaan hawaasa nagaa hawaasa waliin jiraatu hawaasa qaamtu. Injiru Harargee fi Arsiin irrallee waan dalageefitti gaafa kaasaa mucattiillee ni kafala. Mucattii tana jechaw yoo jedhee waan isin barbaaddu mallaqa isii quc gofa kaaya. Kanaan mallee irra deebi'ee jiraan. Injiru tolti fayyadamee meeshaa miti. Kadhiisee biraa deemuuf tokko kana dhaga'uu qabda. Lamma ammoo nuti hageetu kan jiru. Harargeen obboleewwan kenna Khadirii fi mucayyoodha kaballole. Itti yaada kanarratti waan jechuu dandeenyu Khadirii ni jedhu. Khadirii fi jaartii haadha manaa fi abbaan manaa waliin dhabnee barasitti. Sababa hamma ijoolleen lamaan abdiin baaleetii fi haati faatilleen sababa ammallee bar jarri bultii nagaa wal hubataniiti wal jaalatanii waliin jiranii miireera dogongorri kun tana durallee uumamee jira irratti fakkaata. Atlaastii baatii laman guunne. Baatii laman guunne dura dogongorri wayii uumamee ture. Dogongora uume san irratti Khadir afaanin jarjara. Okay, jarjaree akka nama tokkotti gowwaadha jennee fudhanne araarri bu'ee dhumate. Deebi'ee ammoo waan kana akka ajandaatti erga kaa'amee ammas dhufe haadha manaa fi abbaan manaa nagaa waliin qaban. Osoo nagaa waliin qabanii ilmoo takka wanni Dubaayii keessatti hidhaa baatii takkaa hidhamtee viidiyoon jirti. Hidhaa baatii takkaa hidhamtee turte. Achitti galte boolee dhaqee fuudhee mana isaa jirti. Adaadan intala sanii maallaqa gansii erguu ati sibira haateessu. Tole inni hojiidha yeroon bahuuf deemutti aboo intala tana waan ifi nyaattan nyaachisa hin beelessinaadha jeeti bahuudhaaf gara mana keessaa gara alaa bahuudhaaf jira. Tole erga akkas ta'ee ani amma haadha faatetu anuu kanaafitiin nyaadhaa maallaqa harkaan qabu jetteen haati faatedha. Tole erga akkas ta'ee qarshii 300 kana hoodhadha masruufa godhadhaa jennaan 300 eenyuuf ga'a jettee haati faatee natti dubbattee viidiyootu jira. Saleen isaa qabaa jira. Taaptaabii godha daqiiqama wayii fayyadama. Bakka malee jira waan ta'eef sagalee qabaa jira waan ta'eef taaptaabii akka. Erga sun hundi ta'ee qarshii 300 akkamitti ga'a ishiin jettee natti dubbannaan masruufa mana keessa 100 ta'u kan hin kennu waan kiyyan kennaa jira jee qabu afaan walitti deddeeffatan erga walitti deddeeffatanii egaa namni aare waan fedhe namni aare immoo shin ta'e namni duraan obsan qabne dubbate aare wanti inni aarsa jette shilleen jechama sanirratti aaree haadha intalaa tuquudha jechuun gaa namni gizee aare ijoolleen akkuma beektu atillee numa fayyadamte jecha akkasii rabbi afaan akkasiillee nu dubbisini intala haadha kana intala akkasii namoonni afaan isaanii adaban qabne inni fayyadaman jechoota akkana kana gaafa inni fayyadamutti walitti dhufan jechaadha jarri lamaan. Waan kana keessatti dogongorri jiru ishiinis himtee viidiyoo waraabame bahee jira iccitiin jiru. Waan kanaatu waan kan isaa dhufe. Kanuma waan kana ammoo akkuma formaatatti addaan bahuu isaanii nama gaddisiisa. Akka danda'ameen haala danda'ameen karaa isin danda'ameen akka namummaatti akka isinirraa qabanii akka sabummaatti akka amantummaatti akka biyyummaatti akka guutuu sun isinirraa anaaf isinirrallee qabanii waan kana furuudhaaf dubbii qabbaneessuun baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Ulfaadhu guddaa galatoome jaal. Anillee asirratti maal jechuudha Ahmad ati gaafa dubbiin cittee dhufte murteedhaaf haasofna. Hanga san hin taanetti garuu namni kamuu wal lola kun waan jiru. Karaarra yoo deemnu lukti keenya lamaan walitti bu'a nama mana tokko keessa waliin jiraatu miti. Hanga murteen cittee isaan biraan hin dhufnetti immoo
nu araara qofa dallabuutu furmaata. Ati tarkaanfii deeggarsaa kan isheedhaan fudhachuu dandeessu gaafa dubbittiin achitti dhumatteedha. Ammaaf bar dubbiin hin dhumanne. Maaliif araara lallabuu dadhabne nuti? Jechaati amma jettu kanaaf ijoolleen kun nama wal jaalatu. Jaalalli ilaa. Jettu kanaaf ijoolleen kun nama wal jaalatu. Jaalalli ilaa. Waan gootan taaptaabii godhaan jirtanii bakka malee jiraalle tiktikooleen bilook na godhaa jira ofirraa. Aluma na baasee isinitti deebi'a amma maaliif jennaan taaptaabii godhaan jirtanii an amma daqiiqaa 10 bichaa qaba. Boqonnaa kiyya fayyadamaa jira waan ta'eef daqiiqaa 10 kana keessatti beerii. Yaa dubbadhu daqiiqaa 2 qofa. Daqiiqaa 2 dubbadhu akkasitti mee taaptaabii nu tolchaa. Ande asumatti ni sana guluu barbaada ulfaadhaa guddaa galatoomaa albarumsa gaarii haa ta'u asumaanuu muddaamuddi albarree jirra. In dhagaamaa yaada kee qabaabsi daqiiqaa 2 qofa. Ahmad waan ani jedhu obboleessa kiyya carraa kennu keetiif illee galatoome. Waa'ee kanaallee dhaabisi. Guys taaptaabii. Akka obboleettii teetitti jechuudha. Waa'ee kanaatiin madaalu sirraa hin deemu. Wanni sirraa deemu si qabsoodha malee waa'ee kanaati miti dhugaa rabbi yoo dubbadhe. Waan si kabajuuf waan si jaaladhuuf si hin jedha. Arra waa'ee kadiirillee si dubbatu ka arge arra si arguu jira. Garuu iyyuu waa'ee kadiirii fi waa'ee naa fi waa'ee waan ofii kana mana hundatti bannanii irraa haasa'u jiran. Mana abbaa keessanii sin galche qo'e. Maaluma galche warroota mana bantanii haasa'u anaaf abbaa warraa kiyya yoo wal lolle. Abbaa kiyyaa fi fira qaba firatu itti na kenne abbaa kiyyatu gaafata malee mucaa namni takkitti warri liivirraa kuni mee maaluma isin galche jireenya keessan jijjiiradhaa haadha fi abbaa keessan jijjiira waa'ee bultii namaa keessa seenuu dhiisati obboleeyyan tiyya akka harree asirraa inni yiinati. Ila honiifa dhaggeeffadhaa dubartiin ofii keessa jaarsan qabdanuuf bultii namaa deemu. Dhaggeeffadhu ati tokkoffaa jaarsa yoo qabaatte jaarsi kee sima qofa haa arrabsu. Gosaati irraa dhalatte gandati irraa dhalatte haadhatee akkan arrabsine keessaa yoo arrabses miidiyaa irratti bahee akka kanaan goone tokkoffaa kana sirreeffachuu qabdaatu dhalaa tokko keessa lammata jaarsi keessi bira taa'ee gosa kee bakka irraa dhufte ganda kee ittiin arrabsu sappoortii godhuun sirrii miti yoo si tumate mirga qaba yoo asi arrabses mirga qaba sanuu mana keessatti miidiyaa irra taa'ee ummata gosa guutuu arsii guutuu haadha guutuu arrabsee saniin deeggaroo ka jettu taate kuni kuni gonkumaa na biratti fudhataman qabu. Nagaan boqadhu. Beerii dhaamsa sadumaa Oromoodhaaf waan dhaamte yoo jiraate. Anaasaa ani Oromoodhaaf illee namni niitii fi jaarsa jidduu galu hin jiru. Namni kamuu dubartiif jalaa qaba. Ani garuu niitii tiyya bira dabree miidiyaa irratti baasee isiin arrabsu sitti himaa. Tumaallee yoo ta'e miidiyaa irratti hin tumu. Wayita namni bira jiru keessummaan na bira jirtu niitii tiyyaan tumu'an. Yeroo barbaade mana keessatti hin arrabsa wallolla hin araaramnas. Saniin gara kaanii gabbayee jimma fuudhe ummata jimma ummata haadha akka godhu ummata akkasii maal fiddan jedhee hin arrabsu fakkeenyaaf. Kanaafuu dogoggora jiru sappoorti godhaa akkasii dhimma namaa keessa hin galeen dhimma dhuunfaa keessa akka hin galle yoo barbaadde ati niitii tee mana keessa gorfadhu ganda niitiin tee dhufteen arrabsiin gosa isiin tuqin haadha warraa kee wajjin waan barbaadde ta'i. Ergaan kiyya kana beerii galgala walitti deebinaa ammaaf yeroo baay'een qabu. Wayin siin jedha galgalallee. Okay. Galgalallee deebitee kanarraa hin haasa'in Ahmed kiyya araarsuun nurraa bareeda obboleessa kiyya. Ani Kadir badii hin qabu hin jenne bar yeroo inni arsii arrabse san isa dhugaa ani viidiyoo irratti hojjette viidiyoon qulfii jira. Badii lama dalage beerii dubbachuu qabnaa bar nuti sooshaal miidiyaa irraa kana jiru hawaasa keenya tajaajiluu fi rakkoo kana ga'u kana kaleessa arsii guutuu arrabsee irra deebi'aa dafaatee tumuun isaa isin biratti waan gaarii dalageettanii addanii. Injenne bar ila ani akka dubartiitti kanuma kanuti kanaaf dubbataara warra magara deemee qaruuteef godhee nuun gowwaa jettan isin Kadirii miidhamtan malee nafiin ina xiqqoo mallee miidhamtu mucattiin dhugaa isinitti himna homatti akka illee taatee barbaadde borga nama neerumti abbaa barbaaddetti kanaaf jecha qaruuteen isin gowwaa nama Ahmed dhiisi warra koomentii waliin haasa'aa jirraa miti akka ila ani akka dubartii takkaatitti abbaan manaa kan koo hiriyaati biratti natume anaa salphina kabajanaaf qabaachuu qaba. Keessummaa mana keenya dhufte danda'ee yoo isaan mana keenya deeman anaaf inni mala keessatti fe'u haatumuu fedhu ani isa haatumu. Isa san bar sirrii godhee hin jenne ani bar. Qa'ee Oromoo arsii arrabsuun isaa bar sirriidhaan. Waan inni miidhamu dhageeffadhu siif hima. Kadir mucattii tana meeshaa miidhagatti fayyadamu. Dhiisi koomentii uummataa obboleessa kiyya dhiisi uummanni yaada adda addaa kennata. Dubbiin jabaachaa deemti. Wal diigaa deemna.
Kun hin barbaachisu. Namni gariin beeyta beerii akkuma sammuun isaanii yaaddu Kadiir maal rakkata siin jedhan Kadiir akkamiin rakkanne mucattii tana waliin dalagate addaan baanaanii mucattiin mallaqa walitti qaban guutuu irraa fudhatti seeraanis hin fudhatti akka shari'aa rabbiititti illee hin fudhatti. Maal faachu nu lallabsiise nuti maaliif Kadiir maaltu miidhama ka jedhuuf kana isaanii galuu qaba waan jedhu qaba galatoomii gara booddee walitti deebinaa. Yeroo gaarii naa qabaadhu. Please obboleessa kiyya yoo dubartii qabaatte ati dhimma kanarra naasa hin boodalle keessan kootu meseenjar irra barreeffannee dhimmicha hin furra. Siigalee ani akka dubartiititti dhimmi yoo biyyarraa furan gara kiyya jabeessuu hin barbaadu. Yoo Kadiir jabee seenuma jabaatti yoo Kadiir laafe seenuma laafti. Assalaamu alaikum. Nagaan jedhee. Please. Okay, daawwattoonni kiyya warra jara jirtan hundi keessanuu galatoomaa amma bakka malee jira daqiiqaa 3tu naafe ani dhugarraan dabu isinitti himaa. Namni miidhamu Kadiiri jaalattee jibbite. Nuti dubartii ta'e dhayxee qaama isii tuute taanaan nagayaan chaa'u jettee ni biraan deemtu. In kafaltaaf kaasa waan haga wajji jiraattee guutuu lafa keettaaf qaldiin akkasiin jiru gowwaan sowadha. Kanaaf jecha akkasitti assalaamu alaikum yeroo biraa walitti deebina nagaa keessa naa jiraadha.